Egaa sin gargaaruuf dhufne jechuudha. Gargaarsa qabannee gara keessan dhufnee jirra har'a. Egaa nuti akka dhaabbata keenyaatti akka abbootii qabeenyaatti rakkoo keessan kana gaafa miidiyaa irraa dhageenyu ani haadhi manaa koo sireerraa gargar buunee bulleerra. Egaa rakkoon keessan midhaan nu nyaachisuu didee bishaan illee nu obaasuu didee akka abbaa qabeenyaa Oromootti waan qabnu finnee gaafa isinii kenninu gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Egaa akka saba kanaatti akka uummata kanaatti rakkoo kana keessaa hin baana jennee otoo dhamaanuu otoo tattaafannuu rakkoo hamaan kun nutti dhuftee jirti. Halkanii guyyaa rakkoo kana keessaa ba'uuf otoo hojjennuu mataa nu yaabbattee jirti. Isa dhumaa ammagaa hiyyummaa kana daaraa gochuuf awwaallee akka namni qotee nyaatu gochuuf halkanii guyyaa irratti hojjetaa jirra. Egaa gargaarsa kana qabeenya keenya walakkaa isaarraa buqqisnee anuu kana booddee isin bukkee dhufee taa'uun koo waan hafu miti. Waan an qabu hundaa uummata koo malee hin nyaadhu jedhee fidee dhufee jira. Kun waan guddaa. Kana booddee kan baay'ee nama gaddisiisu anis duwwaatti hafee isin bukkee taa'uun koo gatiin oolleef iddoo nama tokko ga'u naaf hambisaa. Iddoo daa'imman koof ta'us naaf hambisaa. Sababni isaa hanquufee nyaadhee sabi koo haga buun bulu kan jedhu irraa kan ka'e rakkoon qabu waanan qabu fideera. Maal goona gaa saba keenyaaf waan qabnu hunda gurgurreerra. Nama daddabaladhu waan gargaarsa finne san ijoollee dabaladhu achi esee fidi. Fidee. Egaa kana booddee akkuma isinitti hime harki keenya duwwaadha. Akka abbaa qabeenyaa saba kanaattis kunoo waan qabnu guurree finnee jirra. Kana konkolaataa 8 finne. Kana konkolaataa qadaadisaa banaadhaa. Wanta kana dheebodhee onneen na gubate jennaan ani du'uurra jedhee anumatu qammasee fide. Kanaaf yaadda'inaa daakuu kanas baay'ee binnee turre. Hantuuta 4,000 kan manatti horsiisaa jirrutu daakuu kana hir'isee iddoo kanaan gayaa ta'u malee garuu isiniif wanti kun guddaadha. Egaa miidiyooleen illee otoo waan kana argatanii gaariidha turanii qabeenya kana tokko tokko keessaniif gaafa isinii ilaannu uummannis akka arguuf namoonnis akka arganiif hundumti keessan suuraatiin viidiyootiin waan kana fudhattu jechuudha. Hamileen hin jiru. Tokko tokkoon as baatu suura ka'aa qabeenya kana isinii ilaannaa. Kana booddee hin beeloftani kun hunda keessan hin gahaa. Wanta kana daakuu kanallee hunda keessan hin gahaa jechuudha. Daa'imman keessaniifis isiniifis tokko tokkoon baatanis ati suura kaasi. Annan kenna jalqaba kan as godhisa kan. As godhi asumaataa. Irraa dhangalaate dhiifama. Tokko tokkoon waamnu. Tokko tokkoon as itti waamneeti kan nuti sirna wal harkaa fuudhinsa kennaa kana kenninu. Amma kan taananii jaruma keessaa. Dabareen isinii ilaanna jechuudha. Kottu. Hundumti keessan iyyuu suura waliin kaatuuni. Kottaa gaa qabeenya kana isiniin kennaa. Sirriitti kaasii akka mul'atutti. Egaa kana siin laadha jechuudha. Ilaalaa hundi keessan sirriitti kaasi. Qabadhu. Qoy. Gammadi kaa'at amma kana booddee iyyuma keessaa baateetta. Jetteen fudhatiin. Jedhii fudhadhu. Tole. Kolfi. Qabadhu. Akka nama naxxaareetti ijaan bobaasii. Jira miti. Jedhii ka'i. Kaasaa jirtaa? Kolfi. Fudhatteetta. Isa kana lafa kaa'i. Kaastee? Fuddeen deemuure. Qoy. Ammas. Daakuu wajjin Isheen kun immoo daakuu. Kolfii ka'i gammadi kaala. Ammatti kana booddee bakka rakkattanii kana booddee hin ga'e. Kaasaa jirtaa?
harka keenyatti qabiitii kolfii fudhadhu. Kolfii fudhadhu harka lamaaniin akka hiyyeessaa. Harka tokkoon jala Hin bitte miti. mul'isiin mul'atu sirriitti. Harka tokkoon jala qabiitee harka tokkoon qofa fudhattee deemin dhaabadhu suura kai. Saamicha mitiin kun. Akkasii akka nama biteetti jambo baasii. Kusus sedii fudhadhu. Namni itti kottan sin kaasa ati gali. Amma immoo ati kenni. Atis mul'adhu kaa. Kanaaf illee jira zayitiin takka. Lakki kottu isin gaa isa fudhannee galle. Manaas immoo waan qabnu gatii ta'eef. Ol qaba. Mul'isaanii sirriitti akka godhaani. Qabaan akkasittiin. Amma asuma kaati. Hunda keessan faana akka kanaatti suura ka'uu keenyatti baay'ee gammanneerraa. Ulfaadhaa. Hunuun illee qoonqoon nu gogeeraa. Too fudhannee gallees nutti tola ture garuu. Mee nama tokko bakka buufadhaatii hundi keessan kana faana suura kaasaniittu miti? Kun baay'eedha isiniif. Guddaadha isiniif. Namni tokko isiniif haa fuudhuu. Dhiifama hojii biraa waan hin qabuuf boodanaanii utuu hin deemin natti tolanaani. Deemuu barbaadde? Deemuun barbaadanii xumuriiniiti. Deemi suura kaan irra gatii ta'eef deemi. Achi deebi. Abshaalo kottu. Suura faana kaana. Aboo kan yaadin suuraa kaa'e Suura tole rakkoon qabu dhiisi. Namni baay'ee faana kaan irra gatii ta'eef rakkoon qabu. Jirtu. Egaan chaalenjii gurguddaa keessa dabarreetu as geenye jirra. Amma garuu yeroodhaaf buqqaatonni naannoo garaagaraatti gatii argamaniif wantoota isaanirraa hafe wantoota guddaadha jennee yaannu nunis isin biraan geenye jirra jechuudha. Amma qabeenyicha yeroo isiniif kenninu ta'a rakkoo gama tokkoon isiniif furreerra jennee amanna. Kanaaf namni bakka bu'ee isinii fuudhu yoo jiraate gara fuulduraatti illee gargaarsa kana onlaayiniidhaan isin deeggaruu gatii dandeenyuuf koreellee fudhattaniitu akkaataa wal beektanitti namatu kaattanii nutti tola. Ammaaf garuu nama tokko kennadhaatii qabeenya kana isinii ilaannee akka isinitti itti fayyadamtan isin goona jechuudha. Abshaaloon nu haa fuudhu. Abshaaloo. Tole baga nagaan dhuftee. Suura sin kaasu. Suura akkasii miti. Suura bira dabarreera quufneerra suura. Akkasii miti. Quufneerra. Akkas miti. Suura gaafa kaanu uummanni akkasiin gargaaruuf malee nuyi mul'annee waan nu Suuraan fedhu bira. Obsi. Suuraan fedhu. Tole jedhi. Nuyi abboota qabeenyaadha. Dhiiseera. Suuraan fedhu jedhu humna. Maaliif? Suuraan barbaadu. Itti kenni gargaarsa. Qabadha. Barbaadu. Rakkoon ati suuraan kaaneef maaliifidha? Maal taate? Dhagaan jiras. Dhiiseera. Quufneerra suura. Suuraa quufneerra. Amma mee utuu isin jirtan ta'e yoona duuneerra. Dhugaadha. Duutaniitti. Maal har'a lubbuu nama meeqaan bitanii qabeenyi namni manatti hanquu. Riilii keessan isaati. Isin uummata keenya baay'ee barbaachisu. Of course. Silaa duuneerra nuti utuu isin jirtan ta'e. Hamilee laadhaa. Hamileen hin jiru. Hamilee maal godhu? Nu galateeffataa harta. Maal galata? Amma mee isin mee nu deeggartan. Durii walitti sassaabdanii fiddan. It is encourage. Waan galtanii moo waan nyaattan hin qabdani? Hin qabdan galtanii waan nyaattan. Aan akka mana kootti hin qabu kana booddee. Meettiin rakkattan. Utuu isin jirtan ta'e hin jirrumne. Amma mee feesbuukii irraa isin sassaabdanii nu fiddan gaa birri. Of course. Maanni hin kooriini maalan kooraan. Really. Amma mee isin xiqqooma ishee mee isin qabuun jedha. Nuyi beelonnee sitti du'aa irra. Amma kun namni qageessi. Hunda keessan ga'uu danda'a. Dhugaadha. Isin qosattanii itti fayyadamtanii jennaan no. Kun aada maleedha. Maalitti aadaa malee sintu godhaa? Aadaa malee sintu fide. Nuti rakkannee beelomnee buqqaanuma rakkannee uftanii nuti suuraa attanii nu wajjin uftanii nu mormitanii wajjin suuraa kaatu. Amma kana ammas kana nama wajjin suuraa koo amma mee sammuun keessa isin ajajaama kana. Ilaa obboleessa koo maaltu jira sitti fakkaate beektaa? Nuyi isiniif kennaa suuraan kaanu taanaan
bor namni biraan amanee nutti hin kennu. Nama ta'uuf immoo nama gargaaruuf immoo nama ta'uu qofti gahaadha. Gahaadha. Gargaarteetu sin. Inni kan biraan immoo wanta chaalenjii goonee finnu kana ofii keenya uffannee bareennee dhiqannee caammaa kophee gaarii uffannee hin finnu taanaan namni nu amanee isin fakkaannee sassaabuu qabnaa chaalenjii. Namni nu amanee maallaqa nutti hin kennu. Of jaallataan ta'in. Gowwaa miti gaafa sirkaa wajjin suuraa kan. Isin qofa immoo gargaaru osoo hin taane Nama baay'ee namoota gargaara. baay'ee akka addunyaatti dhaabbata dhaabaa jirra. Amma hunda asittis argachuu koo baay'een gammadaman. Sii mataa kee Gaaffiin qaba. Nu gargaaruuf dirqama footoo nu wajjin qabu qabdu isin. footoo isin wajjin qabu isaan gargaaruu dha. Lakka ani suura sinfaana Footoo siniif jenneetu. qophii footoo koo guyyaa biraa qabadhaa kottan malee. Suura koo dhufaartuu ammayyuu. Zayitii dirqamti tokko nu laattanii footoo nu wajjin hin kaatan. Suura kaanu Maaliif barbaachisa? Maal goona Waan ree? tokkoon qabdan isinu. Waan tokkoon qabdan. suura koo dhufaartuu suura kaanutu wajjin kaanu. Achii maqaa kennan sassaabee. Gargaaruudhaan yaada qabu. Afuuftuu duwwaan. Uummata nu gargaaruudhaan yaada qabu. Hin qoramne. Qoranneen kame yaa ilma koo. Nu qorani akkatti rakkina keenyatti nurratti taphatu nutti qoosuu dhufanii. Akka kanaa miti mee garuu dhugaan jiru hunda bira miti bar. Warra muraasa maqaa uummata rakkatee, uummata beelee, uummata buqqee, qorrii fi aduun nyaatu kanaan daldalu namoota muraasa. Warri kun warri dhugaa gargaaru jira, warri keessa isaatii uummata isaatii gaddu jira. Kuni garuu gargaarsa isaanitti uummanni guuru ofii nyaatanii ofii jireenya isaanitti godhatanii zayitii fi maalii jedhanii fincaan fakkaatu kana fidanii nutti kennanii nutti taphatu. Waan qabnu nama dhiisna. Warrumti dhugaa nu qaqqaban malee. Warri dhugaa nu qaqqabu abbaan dhugaa waaqa. Ilma Ashado